Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jechaa guyyaa har'aatis waan maamiltoota keenyaa ni ta'aaf jennu baadiyaa qaxxaamurree bokkaa fi aduu osoo hin jedhin waan maamiltoota keenya ni gammachiisa jennee itti amanne qabannee isinii dhiyaannee jira. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kana yoo jaalattan hiriyoota keessanii qooduu, yoo ammoo sirriitti jaalalli isinitti dhagahame ammoo qooduu qofaan bira darbuu osoo hin taane laayikii itti roobsuudhaan Gadaa Diijitaal Miidiyaa akka bira dhaabbattan isiniin jenna. Chaanaaliin Gadaa Diijitaal Miidiyaa hojiilee beekumsa waliigalaa irratti hojjechuun ni yaadatama. Yeroo dhiyoos ammoo beeksisa maanufaakcharii oomisha irratti dhaabbata tokko wajjin hojjetaa jira. Dhaabbanni kunis maashinoota gatii salphaadhaan hawaasa isaatiif dhiyeessuudhaan hawaasni jiruuf jireenya isaa akka fooyyessaniif hojjetaa jira. Isin ammoo chaanaalii kana waliin hojjechuudhaan abbaa carraa ta'an dhaamsa kennaa yeroo hundumaati. Akkuma argaa jirtanii maashinoonni kunniin jiruuf jireenya hawaasaa qofa osoo hin taane biyya tokkootiifis lafee dugdaa hojjennee maqaa isaa guddisuun ta'u. Namoonni baay'een jiruuf jireenya isaanii fooyyessuudhaaf xiyyeeffannoodhaan daldala irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan ni beekama. Haa ta'u malee guddina isaanii irratti wantoonni gufuu ta'anii karooraan hoogganamuudha. Karoorri daldalaa qabiyyee fi tarsiimoo mataa isaa danda'e qaba. Namoonni baay'een mallaqa xiqqoo qabna jedhanii abjuu jireenya isaanii daldala keessatti qaban gabaabsanii yaadu. Kun ammoo jireenya kee keessatti dhiibbaa qofa qabaachuu osoo hin taane akka ati miira gadaantummaatiin jiraatu si taasisa. Mee saba koo ilaalaa. Namoonni akka sabaatti waliin jiraattanii walitti dhiyaattanii namoonni oomishaan damee maanufaakcharing irratti bizineesii isaa geggeessaa jiru nama meeqa? Nuti akka sabaatti namoota miliyoona 60 qabna. Haa ta'u malee namoonni sagantaa daldalaa irratti karoora ifa ta'e qabaachuudhaan jiruuf jireenya isaanii bira darbanii kan maatii isaanii fi biyyaaf yaadan baay'ee muraasa hojjennee gurra keenya xiqqeessuun ta'u. Akkuma beekamu hiriyoonni keenya hedduun yookiin obboleeyyan keenya hedduun jiruu baqaatiif saaxilamanii jireenya gaddaddoo fi jireenya ergaatiidhaan yeroon lubbuun isaanii darbee qabeenya isaanii saamamanii gara biyyatti deebi'an argaa jirra. Haa ta'u malee jiruuf jireenya keenya biyya keenya keessatti abjuu daldalaatti milkaa'uu dandeenya. Akkamitti milkoofnaan ammoo kan amma isinii ibsinu ta'a. Ati nama daldalatti seenuu taate jalqaba irratti wanni yaaduu qabdu maal hojjedha jettee sammuu kee keessatti murteessuu qabda. Yeroo fi haala irratti qorannoo gabaabaa taasisuu qabda. Naannoo ati jirtutti fedhiin maamiltoota keetii yookiin fedhiin namootaa maal kan jedhu qorachuu qabda. Erga qorattee adda baastee booda gorsaa qabaachuu qabda. Namoota 2-3 baay'ee sitti dhiyaatan wajjin hariiroo qaba kan ni hojjettu waliin wantoota daldalaaf ni hojjedha jettu sanarratti marii gabaabaa taasista. Yoo sanas miti jettee ofii keetiin mari'attee nama murtee irra ga'u yoo taate hojii kana itti sena jettee injifannoo kana ni argadha jettee ejjannoo keetiin itti deemuu qabda. Erga kana gootee marsaa duraa irratti dhibbeentaa tokko deemtee jirta. Sana erga gootee ammoo maaltu narraa eeggamaa? Maal qopheeffadhaa? Akkasuma ammoo sodaa fi carraan maali kan jedhu kaapitaala keetii fi madda galii kee adda baastee beekuu qabda. Dhimmoonni kunniin walitti yoo deebanii karoora daldalaa yookiin biizines pilaanii jala jiru. Qabiyyee biizines pilaanii yookiin karoora daldalaa kee keessatti wantoonni hedduun kan hammatan ta'uu baruu qabda. Karoora daldalaa ifaa fi baay'ee murteessaa ta'e karaa saayinsiitii fi qorannoon deeggarameen qopheeffachuu qabda. Yeroo kana ammoo kaayyoon kee maal akka ta'e karoora kee keessatti ifatti qabaachuu qabda. Akkasuma ammoo hojii kana yoo eegale mul'anni koo kan bara 2020 yookiin 25 maal akka jedhu maal akka ta'e adda baastee irratti xiyyeeffattee qopheeffachuu qabda. Erga kaayyoo kan kee fi mul'ata kee bifa kanaan
qopheeffattee namoota yookiin si wajjin hojjetaniif duudhaalee fi akkaataa naamusa hojii mana keetii sanaaf waan muraasa karoora kee keessatti galchuu qabda. Gama biraatiin ammoo wantoonni karoora daldalaa yookiin biizines pilaanii keessa galuu qaban sodaa fi carraadha. Akkuma beekamu namni tokko daldala yeroo eegalu carraan tokko osoo inni hin beekne jireenya isaa jijjiiruu danda'a. Namoonni kunniin ammoo jireenya carraa san irratti hirkachuu waan hin taaneef karoora kee keessatti carraan an qabu maalidha? Mallaqa qabamoo, humna namaa qabamoo, fira na gargaaru qabamoo, ofii kiyyaa waan kana eegala waan jedhu carraa kana adda baastee tarreessuu qabda. Gama biraatiin faallaa carraa kan ta'e sodaadha. Wantoonni hojjetamu keessatti sodaan waan hin dhabamneef naannoo ati jirtu haala nageenyaatiin tasgabbii waan hin qabne ta'e naannoo sanitti daldala eegaluun dura wantoonni kunniin gargar ba'uu qaban. Sodaa waan jedhu sirritti adda baastee beekuu qabda. Wantoonni ati jettu sunniin ammoo maamila naannoo keetii saniin safuu fi aadaa walitti bu'ataanaan kanneen sirritti adda baastee beekuu qabda. Waan hawaasa naannoo sanitti bu'uu fi safuu hawaasa naannoo sanitti yoo eegaltee bizineesiin kan kee kaapitaala guddaas qabaattee eegaltee milkaa'inni isaa waan xiqqoo waan ta'eef waan sodaa irratti adda baastee beekuu qabda. Sodaan nageenyaa jira. Sodaan hawaasummaa jira. Sodaan achii dhufte yookiin aadaa hawaasa keessatti dagaagaa dhufe saniin sakaalamuun jira. Kanas adda baastee beekuu qabda. Gama biraatiin ammoo wanti karoora daldalaa kee keessatti adda baastee beekuu qabdu waan hojjetuu fi humna yookiin kaapitaala harkaa qabdu. Kaapitaalli harkaa qabdu mallaqa qofaan osoo hin taane meeshaa dhiyeessii argachuu qabdu. Humna namaa yookiin ogeessa yookiin afaan Ingiliffaatiin ekspertii jennu waan hojjettu sanaadhaaf waan si barbaachisu adda baastee beekuu qabda. Hojii kanaaf nama meeqa akka si barbaachisu saalaan adda baastee ogummaa isaaniitiin adda baastee beekuu qabda. Ogummaa isaatiin erga ramaddee ammoo hojii kee keessatti milkaa'uudhaaf wanta ati gochuu qabdu ittiin bulmaata hojjetaa fi hojjechiisaa karooraan waan wal deeggaru ta'ee akka mul'atutti qopheeffachuu qabda. Kanumaa wal qabatee madda galii keetiis adda baastee beekuu qabda. Yeroo tokko madda galii argattee akkaataa itti fayyadamtu yoo hin beeknee fi waan hojjettu yoo hin beekne mallaqni yeroo ammaa dhufee darbaa waan ta'eef osoo ati waan tokko ittiin hin goonne yeroo keessi dhabamtee yookiin keessi dhumtee kadhatti deebituttu argama. Kanaafuu karoora daldalaa kee keessatti wantoonni kunniin akka galan beekuu qabda. Kanaafuu ati jireenya injifachuu kan dandeessu karoora kanaan yoo hoogganamte ta'uu beeka. Namoonni baay'een galii guyyaa isaanii karoora malee baasii baasu. Waan baasanii fi waan dhiisaniif hin beekan. Waan itti mijatee fi waan itti bareeda qofatti galii isaanii yookiin mallaqa isaanii harcaasa oolu. Yoo hiriyyaa tokko argatan hiriyyaa isaaniis ni affeeru. Kan biraas yoo isaanii bilbile hiriyyaa isaaniis yaamanii affeeru. Gama biraatiin ammoo namoota osoo qabanii isaan gaafatan yookiin liqee hin qabaa ebaluun akkasitti mallaqa namaa kennaa yookiin qabeenya qaba haasiin jedhaniif kallattimaan mallaqa kee baastee namootatti liqeessus ta'ee kennuurraaf qusadhu. Yeroo kana godhaa deemtee milkaa'inni ati daldala keessatti qabdu xiqqaataa dhufa. Hojii jalqabaa keessatti wantoonni liqee jedhamuu fi adeemsi namaaf arjoomuu kisaaraa hawaasatti fiduuf wantoota kana sodaa keessattis qabachuu dandeessa. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa dhaabbanni Top Machinery Factory Zone Afaan Oromoo hojiilee garaagaraa hojjetaa jirutti hedduu waan itti gammanneef nutis akka dhaabbata Gadaa Diijitaal Miidiyaatiin chaanaalii kennaan hojii isaan hojjetan beeksisaa jirraaf. Akkuma argitan dhaabbata kanarratti waan raajii argitanitti ta'a. Mallaqa xiqqoorraa hanga mallaqa guddootti waan ajaa'ibaa tokko hojjettanii ittiin jijjiiramtanii namoonni maqaa keessaniinis akka jijjiiraman dhaabbata guddaa mul'ata guddaadhaan hojjechuu qabdu. Namni mul'ata guddaa qabu
abjuu guddaa qabu. Jireenyi isaa hadhaa ta'uu danda'a. Kan isaa boruu ammoo baay'ee guddaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa, dhaabbanni keenyaa dhaabbata dhiyeessii maashinootaa qofa osoo hin taane wantoota akka konkolaataa fi wantoota garaagaraas namoota dhiyeessee bitees gurgura. Kanuma hubachuudhaan isinis dhaabbata kana wajjin hojjedhaatii milkaa'ina barbaaddanitti ce'aasan jenna. Gama biraatiin ammoo dhaabbanni keenya hojii gorsa daldalaa yookiin karoora daldalaas ni kenna. Leenjii gabaabaa yookiin short of train kan jedhamu isinii kennuudhaan hojii eegaltan sanarratti milkaa'ina akka argattan, dhiyeessii fi gorsa guddaa argattan, dhiyeessii eessaa akka argattan, akkamitti akka itti fayyadamtan, ogeessa akkamii akka isin barbaachisuu fi mallaqa akkamiin akka waan kana hojjechuu dandeessanii fi of eeggannoof mallaqni biizines pilaanii keessatti qabachuu qabdan maalii fi meeqa akka ta'e adda baasee dhaabbanni kun isinitti hima. Isin ammoo maamila dhaabbata kanaa ta'uudhaan namoota keessan yookiin hiriyoota baay'ee isinitti dhiyaatan akka isaan jijjiiramaniif carraa kanatti fayyadamaa viidiyoo kana qoodaa fi isinis humna qabdaniin hojii daldalaa eegaltanii milkaa'uu dandeessu. Mallaqa miliyoona qofa isin hin barbaachisu. Miliyoona yoo dhabdan mallaqa xiqqoo 100,000 gadiitiin yookiin 50,000 yookiin 40,000 hojii kana hojjattanii milkaa'uu dandeessan. Isin karoora qabdanii fi waan irratti hojjechuu barbaaddan naannoo keessan wajjiidhaan wal simsiiftanii qorannoo jalqaba irratti isinii kaa'amne sana gabaabaa taasisuudhaan hawaasa naannoo sanii waan fayyaduu danda'uu fi yeroo muraasa keessatti isinis jijjiiree namoota isin jalatti hojjetanis jijjiiruu danda'u. Karoora gabaabaa qopheeffadhaa. Barri bara milkaa'inaa isinii haa ta'u. Jireenyi keessaa jireenya quufaa fi gabbinaa isinii haa ta'u isin jenna. Dhumarratti kan isin jennu namoonni chaanaalii keenya subscribe godhaatii chaanaalii kana bira dhaabbadhaa isin jenna. Waan nu dhageeffattaniif horaa bulaa deebanaa, baay'ee isin jaalannaa. Milkaa badhaadhaa maatii keessa wajjin fayyaa fi nagaan nuuf jiraadhaa isin jenna.